Maqaan koo Daani'el Dafaan jedhama. Ani bakki itti dhaladhe Oromiyaa Aayiraa Wallaggaati. Isa booda achii dhaladhee ganni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fixee booddee lammaffaa Bishooftuun galee isa booddee yuunivarsiitii galee yuunivarsiitii keessa osoo hin jiru jalqaba yeroo adda bilisummaa Oromoo bu'uureffamee barattoota baay'ee wajjin adda bilisummaa Oromootti dabalamnee warra jalqaba hidhaa seene keessaa isa tokko ani. Mana hidhaa Maakalaawii keessa waggaa 10 tureetanii isa booddee achi ba'ee jechuudha. Achi ba'ee bara 1992 yeroo chaartaraa sana itti dabalamee hojjechuu yaaleen ture hin taane achiin ba'ee jechuudha. Viidiyoo kana kan qopheessuudhaaf kan hin ka'eefi haala amma biyya keenya keessatti deemaa jiru haala suukanneessaa ta'e saba keenya irratti deemaa jiru kana qabateetanii waa tokko muuxannoo koo kanarraa waanan argadhe darbachuu yaalaa jechuudha. Dhaamsa tokko tokkoon qopheeffadhe. Dhaamsi inni jalqabaa dargaggoo warra amma lolataa jiran biyya keessaa Oromiyaa keessaa bakka adda addaatiin ka'anii ofirraa qolataa jiran wayyaanee isaanitti duulee dhiiga isaanii dhangalaasaa jiru kana warra ofirraa qolataa jiranii dargaggoo kanaaf dhaamsa dabarsaa jechuudha. Dargaggoo kan isin jechuu barbaade wal duukaa luucaa waliin bubuusinaa. Wallaansoon kun akka gara booddeetti hin deebine. Bara baay'eedhaa fi chaansiin nu ba'eera. Chaansiin nu ba'e kun sababa adda addaatiin isa booddeetti deebina. Haa ta'u malee chaansiin amma argame kun akka nu bira hin dabarre. Wallaansoo kana gara booddeetti akka hin deebine. Wallaansoon kun adaraa itti fufuu jedhee dhaamsa dabarsa. Inni kan biraani dargaggoo dhaggeeffadhu. Ilaa ija kee alarraan kaa'e. Misteekii kana nuus gooneerra ija kee alarraan kaa'e. Alaa homti sii dhufu hin jiru. Alaa wanti dhufu hin jiru. Waboonsi abaa'oonsi hooggana baafadhu. Waboonsi abaa'oonsi hooggana baafadhuuti loladhu. Loladhuuti Oromiyaa bilisoomsi. Oromiyaa bilisoomsuu duwwaa irratti xiyyeeffadhu. Kan si baasu kana duwwaadha. Nafxanyaarra ijoollee Habashaarra wanti nuyi arganne waggaa 100 ol kan nuyi arganne gaaffii mirgaa yeroo nuyi gaafannu rasaasa, du'iinsa, hidhamuudha, biyya ari'atamuudha. Kanaaf hin gowwoomin homaa Habashaadhaa wajjin jiraachuun akka hin danda'amne barteetta. Kanumaanii Oromiyaa bilisoomsi. Oromiyaa kan itti bilisoomsuu dandeessu hooggana mataa keetii, hooggana biyya keessa jiraatu. Hooggana mataa keetii of keessaa hatattamaan baafadhu si jala hiriirraa. Hundumti keenya si jala hiriirra. Ija kee alarraan kaa'atiin. Ala kana homti tokko hin jiru. Sii dhufna warri jedhan hin sobu. Kana goona warri jedhan hin jirani. Namni tokko hin jiruuti. Hin rakkatin. Mataa of hin naannessin. Achuma keessaa hooggana baafadhuuti loladhuu siin jedha. Gara biraani dhaamsa warra lubootaaf warra sheekota Oromoo warra amantii geggeessanitti dhaamsa qaba. Ilaa sabi keenya dhumaa jira. Saba keenya harka marattanii ilaalina. Dhaabadhaa. Saba keenyaaf dhaabadhaa. Saba keenya isa fixaa jiru kan humna wayyaanee kana duranuu dhaabadhaa. Kun karaarra hin jiru dhaatti nuu dhima. Duranuu dhaabadhaa. Ijoollee keenya bira dhaabadhaa. Ijoolleen keenya dhumaa jirti. Oromiyaan dhiigaa jirti. Oromiyaan dhiigaa jirti. Oromiyaan salphatteetti. Salphina Oromiyaa jirtu kana keessaa baasuudhaaf hundumti keenya wallaansoo hagoonuun jedha. Keessumatti warri luboota kiristaanaa. Luboonni kiristaanaa yeroo nuyi hidhamne sana warra akka Qees Guddinaa Tumsaa, warra akka Abbaa Kootii Dafaa Jammoo kan isaan nu barsiisan loladhaa, kaa'aa, wallaansoo qabaadha malee taa'aa gara booddeetti deebi'aa nuun jennu. Warra akkas jettanii nurraa dhaabaa. Kiristoos kana hin jenne, Kiristoos kanaaf hin fannifamne, kanaaf hin duune, kan inni du'eef bilisummaa sabaatiif du'e. Bilisummaa warra dhabaniif, warra waanjoon garbummaa irratti kufeefitu isaaniif du'e. Isaaniif du'e. Kanaaf yoo dhuguma kiristaana taatan, yoo dhuguma Kiristoos duukaa buutani, har'a wayyaaneen saba keenya irratti waa isheen hojjetaa jirtu kana dura dhaabachuu qabdu. Dura dhaabatti hin taanaan saba keenya goomsina. Dantaa mataa keessaniif deemtu taanaan dantaa mataa keessaniif deema. Garuu saba keenya goomsina.
sabi keenya wallaansoo isaa godhatu, bilisummaa isaa haa fudhatu, bilisummaa isaa haa gonfatuuti dura dhaabatinaa. Kana kan isin nu gochuu dandeessan. Kana guddinaa tumsaa kan godhe, kana Maartin Luuter kan godhe, kana warri hooggantoonni amantii kan isaan godhanii darban kana. Kan hooggana tokkorraa, luba tokkorraa kan eegamu, luba ulfaataa tokkorraa kan eegamu, sabi isaa yeroo dhiigi dhangala'u luba ka'ee dubbatu duwwaadha. Lubi ka'ee hin dubbanne, lubi nyaaphaa wajjin dhaabbatu nyaapha. Lubi nyaaphaa wajjin dhaabbatu nyaapha. Kanaaf ka'aatii nu dubbadhaa isiniin jedha. Warra kan biraan warra Itoophiyaa Dimookiraatessinaa Habashaadhaa wajjin jiraachuu dandeenya warra jettanitti dhaamsan qaba. Ilaagaa agartanii yajamaa dhaamsi wayyaanee dhaamsi ilmaan Habashaadhaa rasaasa. Anaan nan rukunne yoo jettan eeyyee dhuguma isiniin isin rukunne garuu ilmaan keenya rukute. Obboleettii keenya rukute. Shamarran keenya rukute. Shamarran keenya dhiiga dhangalaasaa jira. Warri Habashaa wajjin jiraachuu dandeenya jettanii yaaltan dantaa mataa keessaniif deemaa jirtu malee Oromiyaadhaaf deemaa hin jirtan. Taraa gurgurachuudhaaf dhiiga Oromoo dabarsitanii kennuudhaaf deemaa jirtu malee saba keenyaaf deemaa hin jirtan. Deebiin kuni deebii isiniif haa ta'u. Deebiin rasaasaa kuni deebii isiniif haa ta'u. Saba keenya hin goomsinaa. Har'a amma yeroo dhageenyu warri Itoophiyaa Dimookiraatessina jedhanii karasii garanaanii nutu kana gochaa jira, nutu kana gochaa jira jedhanii sagalee isaanii dhageessisaa jiru. Sagalee isaanii gulantaa garaagaraa irratti dhageessisaa jiru. Kanan dhaggeeffatinaa ijoollee. Isin kan hojjetaa jiru. Namni tokko wal'aansoo keessan kan akka haayijaakii isin jalaan goone. Namni tokko akka wal'aansoo keessan kan isiniin jalaa hin ukkaamsine ofirraa to'adhaa. Dammaqiinsaan eegaa. Tasuma dhoksaa keessan eenyutti iyyuu dabarsitanii hin kenninaa. Nama alaa kana nama inni yaa ijoollee of eeggadhaa. Balaan nurra ga'e akka isinirra hin geenye. Jabaadhaa loladhaa. Oromiyaa salphatte kana. Oromiyaa goggogne kana. Oromiyaa dhiidde kana. Oromiyaa sabi ishee keessatti salphate kana. Ulfinatti uwwisaa. Dhiiga keessaniini dhiiga ijoollee keenyaatiin Oromiyaan hin bilisoomti. Jabaadhaa Rabbi isinii wajjin haa ta'u.